Maqaan koo Moonet Aanaan jedhama. Bakki dhaloota koo Aanaan Ajjoo. Abbaa malee haadha kun guddise. Haati kiyya yeroo of dadhabderraan kan ka'e haati kiyya qoraan gurguraa waan adda addaa hojjechaa gabaa keessas jechaa waan nu guddisteef jireenyi waan nutti ulfaateef dabarsitee namaaf na laatte. Namaaf na laattee nama biratti yoo ta'u baradhu jechuudha. Kutaa 12 fite. Anis dararuma guddaa keessa osoo hin jiru kutaa 12 waggaan fixu ogaroo of danda'utti waan an dhufeef harka namaa keessatti ammas deebi'ee barachuu natti toluu baannaan natti toluun natti waan hin tolleef hojjechaa barachuu barbaadee gara naannoo Bishooftuu dhufe. Bishooftuu akkuma dhufee jiruuni qabxiin naan deebine ture kan 12 jechuudha. Qabxiin kan 12 waan naan deebineef hojjedhee barachuu barbaadee gara Bishooftuu yeroo dhufu kallattii maan yeroo dhufutti naannoo baadiyyaati waan ta'eef bakki dhaloota kiyyaa naannoon ani irra ture jechuudha. Naannoon itti guddadde baay'ee jireenya adda addaas naan gallee yeroo sanatti. Innaa sanarraan kan ka'e akkuma dhufeen kallattiidhaan Bishooftuu yeroo galu hojii hojjechaa barachuu waan hin barbaaduuf kallattiidhaan gara hojii galuudhaa fi namootaan wal baruutu na barbaachisa jedheen osoo hin deemu jechuudha. Namni hin beekamne natti dhufe. Namni hin beekamne kun yeroo natti dhufu akka carraa silkiin haasaa adeemaa silkii afaan Oromiffaatiin waan dubbadhuuf maal barbaadaa jedhee na gaafatanii natti akkuma dhufanii jechuudha. Maal barbaadaa yeroo dhufe jedhee na gaafatanii anis biyya sanaafis aaraa waan ta'eef afaanuma sana dubbachuudhaaf illee afaan namoonni adda addaa dubbatanii waan namoonni adda addaa afaan adda addaatu jira waan ta'eef yeroo sanatti afaanan dubbadhu nama na waliin dubbatu illee waan hin argaddeef baay'een gammadee anis itti hime kana kanan barbaada hojjechaa jiraachuun barachuun barbaada waan ta'eef hojiin barbaadaa jira jedhee yeroon isaanitti immoo isaanis yeroo sanatti nama 3 turan. Namoonni natti dhufanii jechuudha. Namoonni natti dhufan nama 3 turanii isaan keessaa inni tokko natti siqee ani biiroo akkasii keessaan hojjedha. Hojii si galchuu nan danda'a. Itti gaafatamaa waajjira sanaati jedhee faabrikaa wayitu ture. Faabrikaa sana na galchuudhaaf yaalii godhee jechuudha. Yeroo inni yaalii godhu sanatti anis gammachuudhaan hojii ni nagalchuu hojjechaa barachuudhaaf baay'ee gammachuudhaan keessi koo simate. Sanumaan egaa gara biiroo keenyaa haa deemnu. Biiroo keenyatti deemnee chaappaanis anuma akkuma tasaayyuu dookimentis qabeen jira. Wanta adda addaa qabeen jira wanta hojiidhaafis na barbaachisu jechuudha. Barnoota koofis hojiidhaafis wanta na barbaachisu dookimentoota adda addaa qabee waan hin jiruuf dookimentii kee qabitii qottuu deemnee biiroo keenyatti chaappaattis goona. Waan naan jedhaniif anis dookimentii nokoo qabadheen gara isaanii dhaqe. Gara isaanii yeroo naqu nama 3 waan ta'eef shakkii hin qabne keessi koo. Jarreen lamaan isaa fi akka anaan akka na goyomsanitti jechuudha. Isaanis akkuma koo akka waan hojii barbaadaniitti. An shakkuu hin dandeenye kanallee. Shakkuu waan hin dandeenyeef nama biraammoo nama akkasitiin itti maddee rakkina kootti maddee hojiin barbaadaa rakkina akkasii keessan ture. Amma akkasirran jira nama ittiin jedhus waan hin qabneef afaan isaanillee baay'ee waan hin beekneef isaanii argachuu kootti baay'ee gammadeen isaanuma waliin deeme. Isaan ol seenan anis hin ilaalle haaluma dhaabbadheen isaaniin eegaan ture. Yeroo sanatti chaappaa foorjiidha lakkaa isaan kan qabanii jiran chaappaa seeraan alaa qabanii jiru. Mana keessatti jara sana lamaanii fi itti chaappeessuu jarran. Sanaaf anis amma warafaan kiyya naga'utti amma taraan kiyya naga'utti jedheen isaanin eeggadha. Ana dhaabbadheen isaan dhugaa fakkeessanii chaappaa sanatti goggodhanii fi ba'anii jarreen lamaan sun. Anis yeroo taraan naga'etti nan seenee chaappaan naaf godhama jedhee kan fakkaatu manichi biiroo mootummaatiin fakkaatu waajjira mootummaan fakkaatu mana jireenyaas hin fakkaatu wanti isaa kan namaaf hin galleedha. Nan seenee yeroon seenutti jarri nama lamaan sun ba'anii deemanii fagaataniiru. Inni sun qorii chaappaa namni utuma jedhu
xiqqoo daqiiqaa natti fudhachiise. Anis taa'ee osoo eegu tasuma ka'ee jechuudha. Gibbiin sunillee namni waan keessa jiru natti fakkaatu. Gibbii namni baay'inaan keessa jiraatu illee natti fakkaatu. Yeroo sanatti balbala cufee jechuudha. Akkuma balbala cufeenii sagalee koo baasuuf yeroon jedhutti anaanis wanta haaraa natti ta'ee ija koof wanta morma koo olii wanta sagalee dhageessisuu fi agarsiisuu danda'u jechuudha. Yeroo sanatti natti dukkaneesse. Iyyachuus hin dandeenye, ilaaluus hin dandeenye. Yeroo sanatti guddadameera jechuudha. Wanti kun naaf haaraadha. Mana keessatti guddadhee ana cuucameen guddadhe waan ta'eef guddina jireenya rakkisaa keessatti guddadhe waan ta'eef wanta akkasii namarra gahaa jedheeyyuu yaadees hin beeku. Baay'oo man baradheeyyuu isa kanaan wal qabsiisee yaadee hin beeku. Innaa homaa gochuu hin dandeenye. Yeroo sanatti ani guyyaa tokkoof gaafa sana guutummaa masaayyuu eenyuun iyyuu beekuu hin dandeenye. Ofii koo miti eenyuun iyyuu beekuu hin dandeenye. Hafuura koos hin beeku, lubbuu koos hin beeku jechuudha. Yeroo dukkanaa'u garuu of beekuutti yeroon erga dhufe jechuudha. Dukkanaa'ee bakka hin deemus hin qabu. Sanumaan mana sanatti nan bulee halkan ka'ee bakka nageessee hin beeku. Bakka nageessee hin beeku bakka irratti nagate. Namni sunu jechuudha. Bakka irratti nagatee bakka hin deemu hin qabu yeroo sanatti illee. Bakka irratti yeroo inni nagatee kaasee bakka hin deemu hin arganne. Ammallee an bakkee marran jira. Mana sin arganne karaa deemaadha silmayyuu hojii barbaachaaf hin bahee manallee hin arganne karaa marran jira jechuudha. Sababuma sanaan kan ka'e ammallee rakkinumaatti qabamee sanumaan kan wal qabate immoo rakkina keessatti guddadhu malee rakkoon haadha kiyyaa baay'ee natti dhaga'ama ture. Ati koo akkas rakkattee dararamtee qoraan baattee na guddisuun ishee baay'ee natti dhaga'ama ture. Sanumaan bakka yeroo sana rakkina sana keessa ta'eyyuu rakkoon haadha kiyyaa kamta akka na guddistee keessa kootti waan natti dhaga'ameef bakka ofii koof of balleessuu maal haa godhu kan jedhu tarkaanfii ofirratti fudhachuun eegale. Tarkaanfii ofirratti fudhachuu eegaleen tarkaanfii kanan ofirratti fudhadhu maaliif jedhee takka ofiitti hin deebi'a takka ofirraan deebi'a. Jedhee garuma yaada kootitti yeroo hin deebi'u immoo ay kun homaa miti. Kanarra kan caalu darbuufan jira. Darbeeras. Numa yaala malee jedheen ammallee baay'ee miidhameera. Garuu nama itti maddu hin arganne. Kanan miidhame nama ittiin jedhee maddus hin arganne. Riyaas hin arganne, firas hin arganne, namallee hin arganne. Ammallee akkuma isaanii natti dubbatanii afaan sanaan natti dubbatan immoo namuma afaanuma kanallee natti dubbatee furmaata naaf kennu hin arganne. Sanumaan ka ol qabatee manuma kireeffadhee qansiraa hojjechuun jalqabe. Birrii xiqqoon harkatti qabadhee jiruun mana kireeffadhee 200 wayii mana argadhee kireeffadhee qansiraa wayii hojjechuun eegale. Manni barumsaa yeroo sanatti hin banamin jira. Ji'a 2007 ji'a 2 ji'a 11ffaa keessa. Ji'a 11ffaa guyyaa 20 akkas wayii natti fakkaata. Mana barumsaa qophiirra waan hin jiruuf aga sanatti haala mijeeffadhee bara haaraadha miti kan itti deemu. Bara haaraatti kanatti aanu keessatti mana barumsaa koo barachaa hojjetachaa waan na barbaachisu hundumaa akkanaan itti fufuun qaba. Rakkina kana keessaas nan ba'a. Haadha kiyyaallee rakkina kana keessaallee nan baasa. Kana osoo haadha kiyyaafillee hin dabarsin hin dhaafu wanti haafu malee jedhee ammas tuma fufee ani wanti narra ga'e sun akka rakkina addaa uume hin beeku. Sanuma yaalaa qansiraas hojjechaa piroosesiin jalqabee paaspoortii baasee. Incimee kaa haalli waan cimeef barachuuf barachuunis cimee barumsa kootti deebi'ee barachuu illee nan danda'a. Xiqqoo deemee hojjetadhee yoon dhufe akkam ta'a isa jedhu keessa kootti natti dhaga'amnaan paaspoortiin baasee paaspoortii yeroon baasutti waan hundumtuu dafeeyyuu naa hariifatee gara meedikaalaayyuu ga'e. Mana barumsaa jalqabee ragaa amma 2008 jechuudha. Kan 2008 Riifti Vaalii irratti mana barnootaa eegaleera. Eegalee osoo man jiruu jara jaraa qansiraa hojjechaa maalis hojjechaa uffata namaallee miicaa waa tokko yoo illee uffatin kaayyoo karaatti nambisu jedhee yeroo meedikaala sanarratti
geenyu ulfa qabdaan aan jedhan. Sanarratti baay'een miidhamee yaa miidhamni san duraallee natti ulfaatee osoo hin taane miidhameera garuu akka malee miidhame. Sammuu kiyyatti illee deebi'uu hin dandeenye deebi'ee. Sammuu kiyya deebi'uu dhabullee jechuudha. Kaayyoo koo yoo milli addaan kutuu hin barbaanne. Sana maanutu hin jiru yeroon gara manaatti deebi'ee gara mana yaalaa kan biraatti deemee ilaalamu ati ulfataa ta'e ulfi kee ji'a 4 fi guyyaa 13 ta'eera naan jedhan. Kana hundumaa hin beekan dhukkubees hin beeku qufaan naqabeeyyuu hin beeku dhaladheeyyuu rakkinummaan keessatti guddadde malee dhukkubeen argine. Innaa wanti natti dhaga'ame hin jiru mallattoon dhukkubaallee jechuudha. Ay bakka haa ta'u jedhee nama sana argachuullee waan hin dandeenyeef inuma hin danda'e rakkoo koo. Namoota wajjin walitti dhufeenya gochuu waan hin jalqabeef namoota naannoo namoota wajjin qansiraa hojjedhu isaanii wajjin walitti dhufeenya gochuu waan hin jalqabeef waliin dubbii yaada wal jiru waan hin jalqabeef akkasii bakka waan baay'eetu na jalaa karaatti fee jira. Barumsa koos dhabeera carraa koos dhabeera maal fallikoo jedhan isaanii naasofsiise. Isaan keessaas namni tokko kan kaa yaada adda addaa naaf firaa namni tokko immoo deemiitii dhiiga kee ilaalchisi naan jedhe. Sanarratti garaan koo iyyuu yaanne deemee dhiiga koo sana ilaalchisee dhiiga koo yeroon ilaalchisetti dhiiga koo keessattis vaayirasii argame. Dhiiga koo keessattis vaayirasii argame jechuudha. Sanarratti kan duraarrayyuu baay'ee miidhame bakka baay'ee moraaliin koo gadi bu'ee ammaan booda hojjechuus hin danda'u barachuus hin danda'u maaltu na eeggataas jedhu baay'ee bakka miidhama guddaadhaan ga'e. Sammuu kiyyattis illee deebi'uu hin dandeenye maatii koo illee argachuu hin dandeenye ifamu. Sanarratti baay'ee miidhame garuu eenyuuf illee himuu hin dandeenye. Walumaa galatti hunduma isaa karoora koo hundumaa cufeen lubbuu koo oolfachuuf jechuudha. Kittilii gochuun eegale. Kittilii gochuu yeroo eegalutti isaanis qoricha na jalqabsiisan. Qoricha na jalqabsiisanii sammuu kootutti namaniin iyyuu jiraachuuf jechuudha. Kaayyoo guddaan qaban ture. Jiraachuuf jecha akkuma naan jedhanitti gorsa ogeessotaa fudhadhee isallee ittuma fufee jedhee moosoon jedhu fuukollee guddachaa waan dhufeef barumsa kollee moraaliin koo waan du'eef aga naannoo ji'a 4 wayii sana deddeebi'a. Hojjechuuf illee amma gara sadarkaa gadi bu'aadha dhufeera. Yeroon hojjedhu yeroo baay'ee dhiigatu na tufsisaa maal kana bakka gargaarsa adda waan hin qabneef jechuudha. Yaadis waan natti baay'atuuf yeroo baay'ee waan hin ba'uuf sanaan kan wal qabatee hojjechuus hin dandeenye. Moraaliin kiyyallee gadi waan bu'eef nama kan biraa mariisisuu eegale. Nama kan biraa yeroo mariisisutti manni akkasii bakki dubartoonni itti boqotan hin jira. Maaliif isaan hin naasofsiistu dhimma dubartootaa deemtee naan jedhan. Isaan bira yoon deemuttis isaan kallattiimaan gara seefaa hojii kana na fidan jechuudha. Seefaa hojii kana erga isaan dhufe anis akkuma nama tokko isaan irraa gorsa adda addaa karaa ogeessa fayyaas ta'e kaawunsilingiidhaan bakka waan adda addaan wanti natti hir'ate tokko osoo hin jiraatin yaada na jijjiiruudhaan na jajjabeessuudhaan barumsa keessa hin barattaa kaayyoon keessa karaatti hin hafu si faana dhaabbanna karaa hundumaa maal barbaadda maal barachuu barbaadda maal hojjechuu barbaadda naan jedhee na jajjabeessuudhaan akka mucoon kun dhalattus godhaniiru galata guddaan isaaniif dhiyeessaa. Anis achirratti jabaadhee isaanii wajjin osoo na jaallatanii bakka hojii isaaniitti hojiin adda addaan jiraachuu keessa manni dabba isaan jira kan shamarran jira manni nyaataan jira manni kafanatti hojjetan jira bakkeettis baay'ee baay'ee barachuus nan danda'a filadhu isa kana keessaa jedhanii yaada koo naaf eegaa hojiis na filachiisanii
bakka karaa hundumaatiin na bukkee dhaabbachaa yaada naaf firanii guyyaatti gara guyyaatti kaawunsilii naa godhanii sadarkaanii barnoota kan na dura hafellee interaansii jechuudha. Kutaa 12tti kan na dura hafellee bira deebisanii na guchisiisanii akkan qoramu na gochisiisanii carraa hedduu naaf laatanii anis filannoo kootiin dizaayinii uffata hodhuu baradhee jechuudha. Isaanuma biratti baradhee mucaanis dhalattee barumsa koo ergan isaan biraatii fixee anis gara sammuu kootitti ergan deebi'ee gorsas waan naaf laataniif na jajjabeessanis waan gara sammuutti na deebisaniif gara sammuu kootitti ergan deebi'ee anis bakka kana booda nama guutuu ta'eera. Kan darbe darbeera. Amma kan darbe yaadachuu koo kan dhufaniif dhalootaaf beekumsan ta'aniyyuu jedhee gara sammuu kootitti baay'ee of jaalladhee jechuudha. Of jaalladhee wayii vaayirasii kamiyyuu keessa kootiyyuu badee bakka yeroon jedhu yaadaan akka duraattis qabamuus dhiisee sammuun koo firii ta'ee bakka ergan jedhee baheen hojjedha jedhee eeyyama isaanii gaafannaan isaanis ni dandeessa jedhanii naaf eeyyamanii akkan bahee hojjedhuuf na godhanii kan ji'a 3 mana kiraayif illee naa kaffalanii qallaba manaamna jedhanii na baasanii achi ergan bahee immoo anis akkuma nama tokko nama guutuu ta'eera. Daa'imittiin kan dhalattee dikeeriin jira oolmaa guyyaa jechuudha. Oolmaan daa'immanii kan awusaaddu waan jiruuf achi galchaa ganama koo ka'ee isaan bira galchaa achi bahee hojii seenaa galgalaaf ganama waliin hojjechaa daa'ima kana qabee sa'aatii 24 keessa sa'aatii 4 rafaa ture. Ganama sa'aatii 12 hanga sa'aatii 4tti uffata namaan miica. Sa'aatii 4tti hanga sa'aatii 8tti nan rafa. Sa'aatii 8tti hanga sa'aatii 12tti uffata nodha nama biratti jechuudha. Sa'aatii 12tti gidduutti addaan kutee deemee daa'ima sana baasee naannoo sa'aatii 1tti hanga sa'aatii halkan keessaa naannoo sa'aatii 8tti namaaf halkan buddeen tolchaa jechuudha. Shiftii 3 sa'aatii 24 keessaa hojjechaa daa'imni kiyya sadarkaa guddachuu geesse waggaa tokko mana barumsaa koos kan bara sanaa kan 2009 miis godhee jechuudha. Bara 2009 2010 barnoota koomis godhee daa'imtittiin naga jabaatutti ishiinis daa'imtittiinis hin jabaatte anis waan hojjedhee qusachaa dhufee gara of danda'utti mana namaa keessaas ba'utti dhufe. Maashinii ofii kootii bitadhee uffata hodhuu eegale. Maashinii ofii kootii bitadhee uffata hodhuu mana hodhuu gara barnoota kootitti deebi'uuf yaalii waan godheef hojii koos fooyyessaa mana namaatti san hojjechaa ture. Ambaashaas tosheeraa daabboo buddeenis tolchaa waan tureef isumaan mana namaatti hojjechaa ture. Kana ofii kootti yoon deebise akkam ta'a bu'aa qabeessa nan ta'a jedhee ofitti deebi'ee yaannaan hojjechuun eegale. Ambaashaa kana maashinii sana dhiisee gara ambaashaa toshuutti dhufe. Galgala ambaashaa tolchaan bulaa ganama kee daa'imti mana barumsaa mana bakka oolmaa isheetii geesseen galee boqonnaa koo fudhadhaa. Boqonnaa koo fudhachaa ooleen sanumaan osoo hin jedhu mana barumsaa koo eegalee jechuudha. Bara 2011 2011 digirii sadarkaa tokkoffaa Arraambeetti jalqabe. Amma waggaa lammaffaa kooti. Naa bakka sadarkaa kanarra geera. Amma immoo sadarkaa kana jajjabaachaa dhufee barumsa kollee waan hundumaan nama gahaa ta'e jechuudha. Rakkina koo darban hundumaa irraanfadhee haadha koo yeroo sana kana hundumaa qoraanis baattee maalis baattee sin dadhabee osoo hin jedhin na barsiisuu haadha dhabdullee malee humna haadha dhabdullee malee na barsiisuudhaaf yaadii guddaa gochaa turte. Kanas haadha koos ofii koos daa'ima koos gara danda'utti dhufee ammoo ofirraa hafee kunoo saraatanyaadhaan mana shiroo banadhee hojjetachaa jiraachuudha. Innaa kana keessatti gumaacha guddaa jiraachuu kootiif illee sadarkaa kanarra gahuu kootiif illee gumaacha guddaa kan naaf godhee awusaaddidha jedhee galata koo isaaniif nan dhiyeessa. Dubartoonni yeroo baay'ee akka hin taanetti goyoonfamna jedhee mayyaadhaan jechuun gaafuma sana amma tu'anii xiqqoo ishee yaada naanneffadhee yeroo sanatti haaraan attaa ta'u hojii adda rakkina koo haa ilaaluyyuu malee gara ofii kootti deebi'ee
namoota kana wal bira madaalee ilaaleera ta'e rakkinni kun hundinuu narraan ga'u ture jedhee mayyaadha akka kootti jechuudha. Dubartootaaf waan dabarsuu qabu hubachuu qabu waan hundumaa. Namni kan gara kamitti akka isaan geessu, karaa inni kam gara kamitti akka isaan geessu sirriitti hubatanii ilaaluu qabu. Rakkinni kamiyyuu hin darba. Ariifatanii rakkina keessaa bahuudhaaf kallattii maa argatan irra deemuun gara rakkinaatti nama oofadhee mayyaadha. Gara wanta hin hubanneetti nama oofadhee mayyaadha. Kana ergaa guddaan dabarsaa. Nama hundumaa kun jireenya jedhee akka nama kun jireenya jedhee karaa jireenyaati kun jedhee nama agarsiisu. Duukaa miila fuudhuun ofittis deebi'anii ofis gaafatanii namni kun sirrii moo sirrii miti? Namni kun yaada gaarii naaf qabu moo naaf hin qabu? Jedhanii isa kana ofitti deebi'anii of gaafachuunis barbaachisaadha jedhee yaada. Rakkinni kun erga namarra ga'e erga isaanirra ga'e booda immoo kallattii kamiinuu deebi'anii rakkina kan biraa keessatti akka hin kufne. Ani akka kootti yeroo sanatti jechuudha baay'ee salphaatti rakkina kan biraa keessatti na kuffisa ture. Keessumaa keessatti jechuudha. Yeroo faayidaa isin keessatti argame keessatti kun amma nama lamaanuyyuu dubartoota of osoo illee osoo hin taane obboloota keenya dhiiraa irratti illee rakkina fiduu danda'a. Anillee akkuma isaan miidhan isaan miidha jennee murtoo fudhanna yeroo akkas yoo ta'e jechuudha. Anna jabaannee kun hunduu hin darbama. Fayyuun illee namni kufu carraa fayyuullee ni qaba miti ree. Vaayirasiin kun carraa dhabamullee ni qaba jedhee mayyaadaan. Anna isa kanarratti kallattii lamaan of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Tokkoffaa ofii ofiif of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo obboloota keenyaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Kana hundumaa keessa darbine immoo rakkina kana keessatti jechuudha. Jabaannee nuuka wanti rakkoon kamillee yoo nurra ga'e nama borii ta'uu qabna. Nama borii fi bu'aa buusu ta'uu qabna malee nama waan xinnootti qabamee kufu akka hin taane jedheen isaan gorsaa. Dabalata immoo rakkinni kun kana keessa immoo erga dabarre immoo dabarsinee obboloota keenyaaf hiriyoota keenyaaf warra ganaa guddachaa jiraniif warra guddatanii dhalaa ta'uuf jalaa qabaniif illee akka isaan ijoollee isaanii kallattii adda addaan gorsaniif warra guddachaa jiran immoo akka isaan kallattii sirriitti bakka kallattii kamiiniyyuu barumsa karaa kanaanii jechuudha. Sirriitti hubachaa akka isaan guddatanii kanan isaaniif dhaama. Mucaan koo Waaqayyoon haa galatu yeroo jalqabaatii kaasee daa'imummaa ishirraa kaasee agaarraatti bilisa. Anis mucaa kanaaf of eeggannoo guddaan godha. Mul'anni koo gara fuulduraatti baay'ee Waaqayyoon na gargaara mul'ata guddaan qaba. Tokkoffaa rakkina kanaan kan tufanne hedduutu jiru karaarra. Akkuma koo kana rakkinni kunis naannirra ga'ee karaa irratti immoo gatamanii kan jiran jiru. Hedduutu jiru. Nan argas nan beekas. Akka yaada koof akka mul'ata kootitti yoo ta'e isaaniin gorsuudhaan jajjabeessuudhaan bakka kufanii kaasuudhaan fi ijoollee rakkina kanaan mudamanii haadhi abbaan irra hin jirre gorsa gochuudhaa fi gargaarsa gochuudhaan isaaniin jajjabeessaa kabarachuu hin dandeenye barsiisaa. Ani amma sadarkaa kanarra hin jira baay'ee sadarkaa gadi bu'aarra hin jira garuu mul'ata guddaan qaba. Mul'atu maan as ga'ee sadarkaa gadi bu'aa ta'uyyuu malee mul'atu maan as ga'ee mul'ata guddaarra hin jira gara fuula koo duraattis. Baradhullee haa ta'u hojjedhullee haa ta'u sadarkaa ani irra ga'een sadarkaan immoo itti adeemaa jiru mul'ata koo gara fuulduraa namoota karaa irrattis rakkoo kanaan kufanii fi daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne rakkina kanaan kan qabaman fi kan boodatti hafan rakkinuma adda addaan bakka rakkoo gudeeddaatiin kan ka'e rakkoo adda addaatiin kan mudaman isaaniin gargaaruu fi iddoo kennuu fi gorsa kennuu fi barbaada.